Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya bitoota 23 bara 2023 hojii irraa oduu sanitti himnaa oduu waliin ani baawwaaf jiraatii. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo Tigraay gochuun muudaniiru dabalata qabna. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad obbo Geetaachoo Raddaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay gochuun uuman torban darbee ture koreen giddu galeessaa dhaaba TPLF obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka ta'aniif kan filate. Haa ta'u malee akkaataa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLFiin mootummaa federaalaa nama TPLF irraa filame raggaasuu qaba. Waajjirri ministeera muummee ibsa gaafa kamisaa baaseen ministeerri muummee Abiyyi Ahmad obbo Geetaachoof imaanaa kennaniiru. Bulchiinsa bakka bu'iinsa humnoota siyaasaa naannicha keessa socho'an mirkaneessuu hunda galeessa ijaaruun qaama hojii raawwachiistuu naannichaa hoogganuu fi qindeessuuf itti gaafatamni akka kennameef ibsameera. Bulchiinsi yeroo hanga naannichaatti filannoo mana maree naannoo fi paarlaamaa federaalaa boordii filannoo biyyoolessaan hoogganamu taasifamutti aangoorra tura. Guyyaan itti taasifamu garuu adda hin baane. Akkaataa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLFiin sadaasa darbe irra ga'ameen bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraayitti hundaa'am. Sababa mootummaan yeroo saffisaan hundaa'uu dhabeef Tigraayitti bajeta dabalatee hawaasni tajaajila mootummaa akka hin arganne ta'ee ture. Paartileen mormituu naannicha keessa socho'anis moggaatti dhibamne koreen sanada bulchiinsa yeroo qopheessuuf hundaa'es TPLFiin dhuunfatame jedhanii komataa turan. Ibsa waajjirri ministeera muummee har'a baaseen akka ibsetti dambiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hunda hammatee akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 9 bara 2015 raggaaseera. Kunis obbo Geetaachoon filamanii kan bule ta'uu isaatiin garuu ammoo uummataaf ifa hin taane ture. Ministeerri muummee Abiyyi obbo Geetaachoon muuduu isaanii dura guyyaa roobii paarlaamaan Itoophiyaa TPLF tarree shororkeessaa jalaa baaseera. Torban darbee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Itoophiyaa yeroo daawwatanitti ajandaan isaanii ijoo hojiirra oolmaa waliigaltee kana gamaggamuudha. Bilinkan qaamolee waliigaltee nagaa mallatteessan lamaan jechuunis mootummaa fi TPLF waliin addatti marii taasisaniiru. Bilinkan hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti tarkaanfiiwwan fudhataman jajaniiru. Haa ta'u malee ammallee waliigaltee kana hojiirra oolchuuf tarkaanfiin dabalataa akka barbaachisu ibsaniiru. Qaamoleen mallatteessan lamaan waliigaltee nagaa guutummaan hojiirra oolchuu fi nagaa waaraa buusuuf hojiiwwan hedduutu hafa jedheera. Ibsi waajjirri alaa Ameerikaa baasee erga bakka buutoonni mootummaa fi TPLF Bilinkan erga dubbisaniin booda tarkaanfiiwwan saffisaa mul'ataniiru. Paarlaamaan Itoophiyaa TPLF tarree shororkeessitoota jalaa baasuu Izemaa fi Abin morman caaltuu fe'isaa dabalata qabdi. Manni maree bakka bu'oota uummataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay tarree shororkeessummaa jalaa baasuu paartiileen ABN fi EZMA mormaniiru. Manni maree bakka bu'ootaa TPLF irraa shororkeessummaan akka haqamuuf sagalee caalmaan kan murteesse roobii kaleessaa bitootessa 22 ture. Murtee kana qondaaltonni paartiilee mormitootaa EZMA fi ABN mootummaa keessa jiran ibsa baasaniin cimsanii mormaniiru. TPLF tarree shororkeessummaa jalaa baasuun nageenyi waaraa hin dhufu kan jedhan EZMAn murteen kun yeroo isaa kan hin eeggannee fi sirrii akka isaanii ibse. ABN gamasaan murteen kun bakka miseensonni paarlaamaa garri caalaan hin jirretti darbuu fi miseensonni 60 caalan mormuu kaasuun murtee haala kanaan darbe kan mormuu fi seera qabeessas akka hin taane ibse. Walgahii adda paarlaamaa kanarratti miseensota jiran 500 keessaa 280 qofatu argaman. Murteen kun sagalee mormii 61 fi callisaa 5 sagalee caalmaa argatee darbe. Paartiileen kunneen ibsa baasuun alatti miseensonni isaanii paarlaamaa keessa jiranis wayita murteen kun darbaa turetti mormii dhageessaniiru. EZMA fi ABN ibsa mormii mataan baasaniin waraana kaaba Itoophiyaan wal qabatee waliigaltee Pretoria irra ga'ame mootummaan federaalaa fi TPLF guutummaatti hojiirra oolchaa akka hin jirre eeran. Hidhannoo hiikkachiisuun osoo hin xumuramin mootummaan ce'umsaa Tigraay olaantummaa mootummaa federaalaa jalatti osoo sirnaan hin hundaa'in haleellaa fi yakkoota raawwatamaniif osoo itti gaafatamni hin jiraatiin raayyaan ittisaa guutummaatti Tigraay osoo hin to'atiin murtee kana fudhachuun dogongora jedhe EZMAn. TPLF shororkeessummaa jalaa baasuun itti gaafatamummaa jalaa baasuudha kan jedhe EZMAn. Sababa kanaan miidhaa karaa TPLF biyyarra ga'uuf kan itti gaafatamu paartii Biltsiginnaati jedhe. ABNs gamasaan waliigalteen Pretoria waraana waggoota lamaan tureef dhaabsisee osoo guutummaatti hojiirra hin ooliin garee TPLF shororkeessummaa jalaa baasuun murtee dabaa fi gaafatamummaa hin qabnedha jedhe. Murteewwan dabaa of keessaa qaban akkanaan miidhaa uummataa fi biyya keenyarra ga'uuf mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun ABN ibsa baase keessatti eereera. Waraanni Tigraay eegalee ji'oota muraasa booda manni maree bakka bu'oota uummataa akka
lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 28,2013 TPLF garee shororkeessitootaa jalatti ramade. Roobii kaleessaa bitootessa 22,2023 TPLF garee kana jalaa haquuf walga'iin atattamaa waamame irratti ministeerri haqaa Geediyoon Ximootiyoos fi gorsaan nageenyaa biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad Ambaasaadder Reediwaan Huseen argamaniiru. Ministeerri haqaa akka jedhanitti murteen qaamaa hojiirra oolmaa qabxiiwwan waliigaltee Pirootooriyaa keessaa isa tokko. Ambaasaadder Reediwaan gama isaaniin TPLF shororkeessaadha jedhamee kan farrajameef sababa yaadrimee siyaasaa adeemsisuun hin turre jedhan. Sababiin ijoon humna dinagdee fi siyaasaa TPLF to'achuu keessattuu humni tikaa biyyaalessaa fi poolisii federaalaa cimsuuf qofaa jedhan. TPLF tarree shororkeessummaatti baasuu ilaalchisuun gama paartichaan wanti bal'aan jedhamu baatus Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el murteen kun bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay hundeessuuf akkam barbaachisaadha jedhan. Raashiyaan yeroo haleellaa cimsitee jirtutti pirezidaantii Yuukireen adda waraanaa daawwatan gadaa bultuun akka ta'anutti dhiyeessaa. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky'n adda waraana Bakhmut bakka ji'ootaaf lolli itti hammaatee ture daawwatanii deebi'an. Yeroo humnooti Raashiyaa duula waraana isaanii gara bahaan deebi'anii ijaaruuf yaalaa jiranitti magaalaa jeeqamtee jirtu kan yeroo dheeraaf wiirtuu waraanaa kanaa taate turteetti daawwatanii deebi'aniiru. Zelensky'n magaalaa Bakhmut kan daawwatan yommuu humnooti Raashiyaa magaalota Yuukireen irratti haleellaa adda addaa gaggeessanii turanittidha. Naannaa Kiivii fi Zaapooriiziyaa keessatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 8 darbuun humni waraana Yuukireen diroonota 16 rukutee kuffisuus 5 garuu miliqanii jala darbuu isaanii himee tureera. Magaalaa Irzichiivii keessatti haleellaa mana ciisichaa yookaan doormii barattootaa irratti gaggeeffameen namoonni 7 du'uun dhaga'ame. Sana booda rokkeettiin manneen jireenya Zaapooriiziyaa rukutteen namoonni 25 madaa'anii lubbuun nama tokkos darbee jira. Hooggantoonni naannichaa akka jedhanitti lakkoofsi namoota miidhamanii dabaluu akka danda'us akeekaniiru. Zelensky'n haleellaa suukanneessaa Raashiyaan namoota nagaa irratti raawwatte balaaleffachuun adda waraana lixa biyyattii jiru kan ji'oota 7 oliif humnootiin Yuukireen loltoota Raashiyaa ofirraa ittisuu danda'an kana daawwataniiru. Suuraalee fi viidiyoon waajjira pirezidaantii gadhiifamee akka mul'isutti Zelensky'n loltoota waraana dadhabanii jiraniif meedaaliyaa kennaa turan. Baha biyya keenyaa Doondaas dhufee gootota keenya badhaasuu galateeffachuu fi harka isaa fuudhuu kootti kabaja guddaatu natti dhaga'ama jechuun Zelensky'n loltootatti dubbatan. Dhaabbanni tika waraana Yuukii gaafa roobii akka ibsetti wiirtuu magaalaa Bakhmut keessatti itti fufee jirra. Humnootiin ittisa Yuukireenis yaaddoo gama kibbaa fi kaaban marfamuuf akka saaxilamanitti jiru jedhe. Magaalotiin Yuukireen roobii ganama diroonota rukutamuun eegalanii boodarra ammoo haleellaa rokkeettiinis rukutamaniiru. Haleellaan Raashiyaa kun kan eegale pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping karoora nagaa qabxii 12 beeksisuuf jecha daawwannaa Moskoo guyyaa 2 erga xumuranii guyyaa tokkoon boodadha. Pirezidaantiin Yuukireen yeroo hunda yommuu namni tokko jecha nagaa jedhu Moskoo keessatti dhaga'uuf yaalutti ajajji haleellaa gaggeessuu kan biraa ammoo ni kennamaa jedhan. Pirezidaantiin Puutiin akka jedhanitti yeroo Kiivii fi biyyootiin lixaa qophaa'oo ta'anitti yaadni Chaayinaa dhiyeessite hedduun isaa wal dhabdee Yuukireen dhaabuuf akka bu'uuraatti fudhatamuu kan danda'udha jedhan. Karoorri kun yaada addaa ta'an kan kennu miti akkasumas humnoota Raashiyaa daangaa Yuukireen gadhiisanii akka ba'aniif kan gaafatu miti jedhame. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu guyyaa irraa qopheeffannee xumurreetti jirra waan nu daawwattaniif galatoomaa.